abdiin yoo waan angaatu namni itti dubbate akkan ilkeen nama ciniinuu fedhamu jaa akkam goonare anama ka abdiyyuu nan dhimne ka haadha sabboontuutu na dhibe yoo dhuga zaalika irraa viidiyoo qullaa maruuf deemtu a'uuz billaa min sheexan namni garummaa daba walitti yaada isuma gochuu baataniyyuu oguma viidiyoo iyyuu waraabuu baatanii waan akkasii sooshaal miidiyaa irratti haasa'uun maaltu barbaachise jechuun haati sabboontuu haadha keenya waan akkasii jecha kana iyyuu fayyadamuu maaltu isaanitti fide jecha kana fayyadamuu qabdu haati sabboontuu yoo dhugaa dubbanne jechuudha maaliif iyyuu isaan nama jabduudha waan akkasii keessa iyyuu galuu hin qabanii jechuudha angaatu jechuun isaaniif boolla qotteetu ta'a yookiin isaan lachuu walitti shira qabanii jechuudha maaliif namni magaalaa kana amma nama sinitti fakkaate boru bineensatti sinitti jijjiirama a'uuz billaa wallahi ani koomantii dubbisuun hin saalfadhe amma maaliif iyyuu nu hundi keenya isaanitti madaalamne arranfamaa jirra jechuudha warruma yeman kana jedha warri yeman guutuun akkasii miti wallahi namni miskiina meeqa jira nama hayyuu meeqa jira nama ijoollee isaa dalagatee bahee galee nagaan jiraatu jira amma haadha sabboontuullee mucattiin kun barsiisuuf deemtii kan shakkuun egaa hordoftootaaf kabajamtoota keenyaa bannee jirra samuuna kana jechuudha ijoolleen hedduullee maal taatanii baddanii sagaleedhaan illee barreeffamaan illee koomantiin illee ijoolleen hedduun nagaafata artanii nagamuma irratti baddanii yaa waan koo yaanii viidiyoo muraasas taatu waraabii jirra jennuun jedhinaan jettanii dhugaa dubbatuudhaaf galatooma warri nu iyyaaffatanii anillee xiqqoo samuuna na dhukkubaa jechuudha dukkubii agas maraa son ta'in kun yoo isinitti mul'ate kana keessa nama madaa'ee jira jechuudha yeruma baay'ee waan nama arrabsuuf ilaata yaa rabbi na dhiisechaa jira ijoolleen artanis yoo jiraattan naaf dhiisaa isiniin jechuu barbaada sumaanis jechuudha annaa malee nagaarratti bannee hundi keenya nagaadha zaalikaan akkam nagaadha maa baddee naan jettanii jirtanii egaa zaalikaan hagammaallee nagaadha viidiyoo kanallee ani yaadee hojjetaa hin jiru jechuudha koomantii wayii argeeni video galilaalii video angaatuun gadhiifte takkanaan jettanii ijoolleen naaf barreessinaanuma seenee dhaggeeffadde akka xumuraatte jechuudha assalaamu alaykum ashama harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota keenya akkuma isiniin jedhe gaa viidiyoo sana gadhumaa dhaggeeffadde waan isaa naaf illee hin galle jechuudha maali yoo jettanii haati sabboontuu jechuun haadha keenya nama hundaafuu haadha nama guddoodha nama jabduudha nama buleettiidha anillee daa'ima son jedhin narra nama buleettiidha jechuu kiyyadha jecha kana fayyadamuuf egaa yookiin immoo namni natti uffatu dhabamu dhiifama isiniin jechuu barbaada ijoolleen hedduun amma haati sabboontuu kun maal gochaa jirti fayyaa hin qabdu maal taate jechaa jirtanii ani gama tokkoon nama kana hin godhas jedhee itti murteessuu hin danda'u garuu akka nama tokkotti yaada yoon kennu haati sabboontuu yookiin waan keerii dalaguuf yookiin angaatu karaatti qabattuuf yookiin poolisatti fiduuf yookiin waa gochuuf kan akkanatti waada galtee yaani viidiyoo irraa siimaraa doolaara 200,000 qopheessii jettee egaa wal amansiisaa jiranii jechuudha haati sabboontuu kana gooti jedhee ani keessi kiyya garuu baay'ee itti yaani hin fudhanneen akka kiyyatti egaa kun yaada mataa kiyyaati egaa waan bara kanaan beekanii maallaqni kun nama kana ni jijjiirti waa gooti laataa dhuguma ni jijjiiramti haati sabboontuus jedhee ni shakka garuu hin gooti irratti son ta'in ani kanin dhibbaan dhibbatti furadhe hin gootu irrattidha maaliifu nama hayyuudha nama ijoollee qabdu ilmoo durbaa qabdu waan kana ni gooteedha ani hin beeku gaan garuu ishiin yoo haati sabboontuu gocha kana goote namnuu ni jira jedhanii amanuu miti jechuudha maaliif iyyuu namni guddaan waan hin taane dalaga jedhee ani neegu ijoollee ishiitiif jecha boruu ishiitiif jette rabbuma jecha iyyuu rabbuma sodaadhuma rabbiifu kana gooteedhee hin yaadu mucattiirraa waa baafatti laata dubbii tokko baafatuuf deemti laata jedhee yaada malee zaalika harragaan viidiyoo duwwaa waraabdi qullaa waraabdi jedhee hin yaadu dhugaa dubbatuudhaaf hedduu tokko rifadhe naggeeffadhu jechuudha gadhumaattu inna abbaa manaa keetiif illee qorichaanatu sii dalagaa yaani siirii ofii akka dalagdu gaa asirratti amma angaatuun ofitti iyyuu ragaa bahaa jirti jechuudha maali yoo jettanii akka inni gad jedhee si sejjaadutti anatu siif godha jaarsa kee omaa miti jetteeni haati sabboontuus kana keessa galuuf deemti moo
mee garam deemaa jira namni kun ka jedhu ani sammuu kiyya kana na jeeqe dhugaa dubbatuuf. Mee isiniin kunis koomantii haqaa barreessaa yaada keessan mish fakkeessuuf yookiin wal beekuuf yookiin gandummaaf yookiin waa takkaaf osoo hin ta'in dhuguma jirtu kana maal isinitti fakkaata garuu ani egaa akka kiyyaatti baqqaan akkuma isiniin jedhe ati sabboontuun kun mucattii kana harka galfatuuf malee waan kana gooti jedheen furadhu dhugaa dubbatuudhaaf jechuudha. Garuu immoo egaa waan kana isaanii fi rabbitu walitti beeka malee nuti waan beeknu hin jiru yaada kennatuudha malee. Garummaa asirratti isaan ni gowwomani. Wallaahi zaalikaan hin shawwadamtu. Garuu immoo baga viidiyoo kana ilaaltanii ijoolleen koomantii naa barreessitan ani koomantiin takkittiin naaf barroofnaan waa ta'ee laata jedhee dafee ilaalama koomantii mucayyoo wayiin naa barreesse koomantii sana laalee akkana dhufe viidiyoo laaluu malee ani sooshaal miidiyaa irrallee hin jiru jechuudha sammuuna kana maaliif iyyuu akkuma isiniin jedhe xiqqoona dhukkubana qufaa akka qufaa michiina godhe kanaaf badeenu jechuudha. Ammallee immoo ani koomantii kana laalee wanti waan guddaa waan jabduutu jira jedhee dhufe. Garuu immoo akkuma isiniin jedhe zaalikaaf bool hin qotamiin hin jiru. Zaalikaa kuffisuuf wanti namni hin godhin hin jiru. Garuu immoo karaa itti ishee argatan dhaban. Amma isaati sabboontuu ofitti waamee mucaa ishee jaalatu sanas waamee yaani walitti waamtee akka waan gowwomsitee zaalikaa irraa viidiyoo qullaa maruuf deemtu a'uuz billaa misheedhaan namni garummaa daba walitti yaada. Isuma gochuu baataniyyuu oguma viidiyoo iyyuu waraabuu baatanii waan akkasii sooshaal miidiyaa irratti haasa'uun maaltu barbaachise jechuun haati sabboontuu haadha keenya waan akkasii jecha kanayyuu fayyadamuu maaltu isaanitti fide jecha kana fayyadamuu qabdu haati sabboontuu yoo dhugaa dubbanne jechuudha. Maaliif iyyuu isaan nama jabduudha waan akkasii keessayyuu galuu hin qabanii jechuudha. Hangaatuu jechuun isaaniif boolla qotteetu ta'a yookiin isaan lachuu walitti shira qabanii jechuudha. Maaliif namni magaalaa kana amma nama isinitti fakkaate boru bineensatti isinitti jijjiirama. A'uuz billaa wallahi ani koomantii dubbisuun hin saalfadhe amma maaliif iyyuu nu hundi keenya isaanitti madaalamne arranfamaa jirra jechuudha. Warruma yeman kana jedha. Warri yeman guutuun akkasii miti wallahi. Namni miskiina meeqa jira, nama hayyuu meeqa jira, nama ijoollee isaa dalagatee bahee galee nagaan jiraatu jira. Amma haadha sabboontuullee mucattiin kun barsiisuuf deemtii kan shakkan. Maaliif yoo jettanii dhirsa kee anatu akka feetetti bulchitu sii godhaa jette amma laala garam deemaa jiran gara siirichaa a'uuz billaa siirumatti isaan ergee warra biyya kana. Waan takka faayidaan qabu wallahi siiriin kun yeroof ni dalagaa. Yeroof illee sin sooromsuu danda'a. Yeroof sin miidhagsuu danda'a. Yeroof namaa olitti of laaluu dandeessan garuu dhumti keessan hin bareedu warra siirii. Mee nama siirii dalagate kamtu nagaa qaba? Mee nama siirii dalagu kamtu fuullumti isaa fuula nagaadhame billaa aleekum. Mee maal isaan goote zaalikaan? Waan isaan baddalte takka hin jiru. Zaalikaan dhimma abdiitti hin qabdu huno anatu abdiin sun gowwaadha. Anatu waa bita ta'ee irraa baasaa jette doolara 2000 birrii mucaa akkanatti nyaataa jirti birrii abdii. Abdiin yoo waan angaatu namni itti dubbate akkan ilkeen nama ciniinuu fedha mucaa. Akkam goonare. Anama ka abdiyyuu nan dhimne ka haadha sabboontuutu na dhibe yoo dhugaa goote. Garuu aga dhugaa addaan baafannutti ammallee namtittii kanallee arrabsuus hin dandeenyu. Yoo dhugaan kana goote garuu haati sabboontuu wallahi duniyaaf akiraashi balleessite jechuudha. Yoo dhugaan mucattii kana waamtee qullaa waraabde jechuudha. Zaalikaan hin deemtu anis itti bilbila. Yoo deemteyyuu haadha sabboontuu kana bira akkana xurii qeensatti hin lakkooftu. Ofii isaaniitii shawwadamanii qullaatti hafani. Hangaatuuf haati sabboontuu. Kanumaa teessee amma maallaqa 2000 naa kennita. Maallaa kennite har'a rafee bulayyuu jettee haati sabboontuu ka hafte. Dhirsatti siirii dalagatanii namni rafee bula. Dhirsi yoo namaan ta'in maali yoo jalaa deemanii siirii fi jinniidhaan of jaalachiisuu yookiin immoo akka inni ishii jala deemu taasisuurra namni wal kabajee kabajaa kana hin qabu taanaan immoo wal dhiisuu turra wayyaadha. Abbaan sabboontuu dhugaadhaan ni dararaanii ni cinqaanii yeroo baay'ee wal dhabanii garuu immoo namticha kana irrumaaf fagaatu malee yoo danda'an seeraan gaafatatu yoo dadhaban addumaan fagaatu malee ganda siirii ganda sheexanaa kan ganda maalii maal godha kun dhumni siirii fi xonqaayii fi jinnii ofitti oofanii kaanii kan olitti xaxan kun wallaahi dhumti isaa takkittiin hin bareedu
Innaa ijoolleen dhiphattanii zaalikaaf bilbilii zaalikaan akka hin shawwadamne zaalikaan akka akkana hin taane jettaan galatooma. Zaalikaan namaan hin shawwadamtu hin deemtus naannoo isaanii deemteedha yaadu yoo bakka akka wayiitti afuufanii mucatteef wallaalchisanii egiritti fudhatan malee an bilbilee fi bilbilli ishiillee hin waamu. Yoo bilbilli ishii aga dhumaan didee ganduma sana dhaqa malee waan hin godhu takka hin jiru jechuudha. Inshaallah biiznillah immoo naannoo isaan jiran ni dhaqxeedha hin shakkani. Dhaqxus immoo waan taatu hin qabdu. Namni maali daanduma argirra deemee udduu banaa oola akkamitti mucattii qullaa dhaabanii mitiiti yoo akkuma isiniin jedhe waan hin taane irra dalaganii mucattee of wallaalchisanii silaa namni biyya kanaa keerii namaa hin qabu. Akkana yoo qullaa baasan malee qullaa ofiishiitii nama argite jala deemti zaalikaan jedhes hin amanuu jechuudha. Nama sammuu nagaatti deebitee nama hayyuu taatee jirti zaalikaan ofirra darbitee namaaf gorsa dabarsitee namaaf dhaabbattee diina kana guutuu kan itti ofitti horatte amma abdii kanaa jetteetu. Kanaaf iyyoo maan taatu jedheen ani rabbi irratti abdii qaba jechuudha. Isiniin kunis du'aa yooma godha. Namni kun jallatee jira ani wallaahi bishaanuma kanaa mitiiti waan mashagamee jiru kana nama harkaa fuudhee dhuguu ni sodaadha. Ni shakka mana namaallee hin deemu kophaa kiyee jiraadha akka bineensaa cufame maaliif iyyuu nama soon fedhu nama faana nyaatu dhuguu kolfoo soon fedhu namni magaalaa kana nagaan qabu sammuun nagaan dalagu waan hojjetan dhabanii magaalaa keessa hojiin hin jiru namni bakka waluma asaduudha hojiin isaanii. A'uuzbillaahi sheexaan rajiim wallaahi namni nu arrabse. Sababa isaanii sababan ijoolleen muraasa kana Oromoo walitti qabamtee arrabsamti. Saalfanne isaan jala jechuudha. Ani baay'ee haasa'uullee hin danda'u. Kanaafiyyuu warreen yaaddoftanii zaalikaadhaaf illee nu hundaafuu galatoomaa jiraadha. Egaa viidiyoo haaraadhaan isinitti deebina. Egaa rabbiin nama aqlii dhabees aqlii itti haa deebisu jedha. Isinis du'aa'ee nuuf godha. Du'aa'een ala waan ni godhan takka hin jiru. Kana sana isiniin hin jennu waan hundi ka argaa jirtanidha. Waan magaalaa kana keessaa isin hafee hin jiru. Egaa akkuma jedhan qullaa sana malee maal tafe algarra kan galatu lafarra kan galatu maal isiniin jedha waan isiniin jedhu sin jiru waan isiniif ibsu sin jiru. Aga dandeessan isin obboleeyyan keenya rabbiiti. Aga fedhe namni sammaatu du'aayuma godha. Angaatuma dhabaatu abaaramtuu kanaafuu rabbiin nama jijjiirreen qabu kunoo zaalikaanuu jijjiiramte miti isin du'aayuma godha isiniin jechuu barbaada. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyya anaallee du'aayinaaf godha kun akkana nama madeessee. Egaa wanti nama hasadu hin dhabamu. Hidhumti kunillee hin bareeddi mucattii kana hidhee na hasadee jinniin na dhahee kamaal beeka. Wallahi kolfuun danda'a afaan kana keessa guutuu nama deesse yaa rabbi kiyya cubbuu haasa'eera yaa rabbi naa dhiisi jechaa jiraanu. Akkasii hordoftootaaf kabajamtoota keenya viidiyoo biroon hanga walitti deebinutti turtii gaarii galatoomaa jiraadhaa bakka jirtan nageenya haa jiraatu.